ኢየሱስ ደቤማል ጎደ ጋፋ ኡዶን ያጄሱ ዳጀደን ዮካሩኩቹ ጀደም ጌታ ሆይ አቁምና ይቅር በላቸው ጀዴ አርከሳውል ቀቤ ረቢት መቴ ጀቹ ከደኒ ከዳቴ ኙዳ ኢሰዋ ሁንደሁ መሰንጀቹን አቲ ከነ ሁንዱማ ኦፊኬቲ አዳም ባፈዱ ኢስላምስ ሞ በረዱ ኢስላምኒ ረቢ ተኮቲ አማና ነማ አመኑ ተኮለ ህንጅሩ ሙካ አመኑ ተኮለ ህንጅሩ ሲሊን ንገበሩ ተኮለ ህንጅሩ nama inni tokkuma erga akka ergamoonni rabbii isaanii kadhataa ture sanitti akka Yesuus waaqa isaa kadhatee ture sanitti akka Muusaa rabbii isaa kadhataa ture sanitti akka Yaaqoob rabbii isaa kadhachaa ture sanitti islaamonni karaa ergamoota deemaa jiran sigalee kadaaf jennaani addaan baafadhu inshallah qoradhu rabbi yoo si laaffise immoo inshallah okay Waaqana gargaara amantii gootiin naa cibsu basmaaminu yaadu dhugaa rabbi akkatti waaqayyo na jaalata akkatti na ajjeesu amma tana dibbinaa godha malee musliiman ta'u dibbinaa godha dhugaa rabbi kenna dhugaa baay'een jaalala banagaraatti musliima Gabriel wajjin barannee wajjin horii eegnee guddannee dhugaa rabbi cinaacha musliima takka illee hin qabu dhugaa rabbi Gabriel safara keenya amma pheenxeen jedhan kun amma dhufee musliima bichaadha garuu baay'een jaalladha sitti ma garuu bacirras hin ta'u baay'een jaalladha garuu hin ta'u si galee garuu sirriitti hin jaalladha wajjinan guddadhee ajna malte garuu wanni isin jechuudha takka bichaan qaba sareetiya baradhu naan jettee fashinan baradha waaqayyo na gargaaru inna garuu ati moo dubbattu afaan kee xiqqooshii bakka tokkoffaa amantii kaleessitti amantee lammaffaa maatii keetii keessara lammaffaa muitii nama keessara bakka biyaas bakka xiqqooshii afaan kee miyuutii qabadhu maamati yaaniif siyaasonni nama biraatti darbe miyuutii qabadhu inshallah oshi boofani sareeti yaani kanaafuu garuu adabbii bichaa godhatu kana bichaa isin jechuu barbaada ishee No nangorsin ani bar karaa dhugaattis gorsaa jira waan ta'eef nangorsin amantii kanan jedhini akkasin jedhini amantiin kun sirrii kana rabbi nagorsi malee afaan interview gorsa kee barda obboleeyyan gorsa kee hin nagorsi godhaa fi jajjabeessa miyuutii qabadhu suusiyya miyuutii qabadhu carraa nama biraatii kennina dubbo እሺ ደሙ ነው ለሰሮሽቱ انت تاي ركون قبو تاي ايه اكم دنكنش نغا اولت فيوما فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس في سورين كم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جرتا الحمد لله انا سني اتفقوا Nutorkin ko sirri jira dinqinees barne biratti naqaqqabaa jira mee taaptaap godha buliyan taaptaabiin keessanii mul'atu yaa sirri jira garuu sin qaqqabu sirri jira gin akka wanni demimis godhatan ijoollee koppi linkii taasisaa please kaleessa raanna darbatti mee taaptaap godha buliyan waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh jirtu nagaa keessanii nagajir wallahi alhamdulillah kamsin jira alhamdulillah baga jiraatan feenat guyyaan fayyina siin geenye malee yaa rabbi feenatiin kana fayyise miti qabadhu ustaazame qoy kennaa waddanaan dubbadha kennaan barbaade ofi ajjejuta fayyina malee fayyina rakkoon qabu akka fayyina kiyyaan dhibbatini ustaaza kiyya ati isin miti qabadha kennaa akkam nagaadha كنا الرئيس الإسلام ما برتش له في والله كيف برتين في النمال الرا برتنا جا الحمد لله ما عندك شو عندك شو جل تعيش ورده جل تعيش ورده فاجر الإسلام ما تنام ما مجرد عنده ما الإسلام ما تنام ما مجرد أنا برسي استفاني ركوتك كان قبو زيفاني ماما ماتي ركوتك كان قبو ayah jadi kami kemana rana jadi kami sister. Mali fetat. Alif lam min raimu mana raja. Jal kaba gabu ati wana sigafat una debis kai sambodas nagafat tarakota kan kabu sifan debis. Kau memang amas amma bersih kami tiri. Tarana gaf magababa wai sigafat dah. Yo fit akit ein debis saja cuda bersih tu muslim tak. Aya. Islam marra memang tu sih gade. Dura wai ortodoksi kayak turte ortodoksi kayak kondursa. Islam marra malu betul. Me bolian tap goda inshallah ko bilinki goda naqaqqabaa jira. Tap goda we. Tap goda kalimat.
Jamaa gibee tokko namoonni galtuu irratti yoo baay'atanii Ustaaza, anuma bitsaa jechuudha. manni taatabii ta'e qabu. Qoyin dubbatta feenet. Feenetiin dubbatta mana taatabii gochisa. meetii qabat naqaqqabaa jira barra. Hin dubbanna abshire. Naqaqqabaa waan jiruuf malee si deebisuudhaaf itti fufna inshallah yeroo dheeraa qabna. Ayyee. Jamaa rabbis naa barakeessu harki keessa naa barakatu hamtuun isin hin argini ni beektan bakka lamaaniitti iyyuu garee waa barsiisu tokko faallaa qaba akkuma nama isa jaallatu qabu nama isa asirraa kuchisuuf yaadus ni qaba. Manni yeroo baay'ee manni ijoollee shaadaa qabatanii akkasumas barsiisa islaamummaa irraa barsiisanii yeroo baay'ee gubachuu fi akkasumas laayivii irraa isaan baasuudhaan beekama. Sababni isaa riipoortii waan godhaa turanii waan godhanii. Kanaafuu inshallah rabbis naa barakeessu ijoollee keenya utumayyuu isinitti himin inshallah utumayyuu isinitti himin beektanii silaa maal isinitti hima ijoollee yaada qalbii nama dafee nama keessa bu'ee nama beekudha mashallah rabbis naa barakeessu wallahi nama hawwisiiftan akka keessan kana ta'uu nama gammachiisa ijoollee keenya akka rabbis naa barakeessu mee koppiliinkii kuma meeqaan isiniin jedha kuma afuriin naaf ga'a inshallah nam tokkoon dubbachiisu ammas taatabii dhiisa inshallah dura koppiliinkii naa godha akka amtuun harka keessaniin arge yaadaaf muraada keessa rabbis ni guutu akkuma isin yaada namaa guutuuf yookaan immoo nama gammachiisuudhaaf koppiliinkii gootan akkasumas immoo daawaa gadhaabuudhaaf koppiliinkii gootan ijoollee islaamummaa irratti jabeessuudhaaf koppiliinkii gootan isinillee yaadaaf muraada keessan isiniif guute rabbiin gad isin haa dhaabu inshallah akka si wallahi nama gammachiiftan ya Allah amma sadii bichaan noof inshallah biidhnillah yalla lama fooy bichaan noofi. Ana jedhee miti jedhamaa dhuma isaan lafaa fuudhee jedhee ijoollee haaraan jedhee miti durumaan jedhamaa dhufu. Jetteereedha. Ayyee akkas barakadha inshallah xumurtan inshallah. By the way arran lallabattan arra sirriitti lallabatan ani lallabadhu arran dhaggeeffadhaa jechuudha. Maaliif jennaani arra barsiisaa yaani ijoolleen shamarran ortodoksii haasa'uu hin danda'ani by the way ijoolleen musliimaa fakkeenyaaf Aayishaan barsiisaa turte akka macaafaatti immoo dubartiin hin barsiistu. Haa ta'u garuu ani hin dhaggeeffadha danaan kennaan barsiiftu arra inshallah. Ayyee akkas xumurtan inshallah. Amma kuma sadii bichaati isiniyaaf. Kuma lama bichaati isiniyaaf inshallah. Lama bichaati isiniyaaf barakadha. Akka amtuun akka keessanii arginu ba'a. Ustaazan gaadhi isa bakka bara uummataaf beekati. La dikka jechuun jiraamni hin beeknaami amala walii feenatii fi akkuma barsiisaan inni guddaan suni. Ustaaza maalin jedhare yeroo nuu kennaa eessideen jedhe malee badaan dubbanne. Ishi siif kenna amma xiqqoo bichaan noofi lamaaf wayii bichaan noofi. Ayyee akka tokkoo fi wayii bichaan noofi barakadha. Ya Allah, wallahi nama gammachiistan. Rabbis naa barakeessu. Amtuun harka keessaniin argin. Ijoo yaada muraada keessa rabbis ni faaguutu wallah. Akkas. Ijoo yeroo barsiisni barsiifamu barsiifni keenya lafa bu'aan seenaa. Nama akka dinqineesh, nama akka kennaa kanafaa akkasumas warra dhugaan islaamummaa duraa dhokatee barsiisaa jira. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa yoo waan hubatiin wanni inni irra jiru sun dhugaas yoo hin barsiifamin. Akka wanni inni irra jiru sun sirrii ta'uu hubatuuf karaa hundaanuu barsiisuu nu gaafata. Kanaaf immoo barsiisuuf immoo maal nu gaafata? Manni itti barsiifamu gadi jabeeffamuu nu gaafata. Akkas barakadha rabbis naa barakeessu. Amma tokko bichaan noofi ijoollee waadaa guutu. Wallahi rabbis naa barakeessu. Nama gammachiista wallah. Akkasi xumurtan inshallah. Amma kuma tokko laa dhibba torba waan akkanaa bichaan noofi. Waadaa naaf galtan guutuudha. Kana bichaatti isiniif inshallah. Feenat kun fayyuudhaa kaate inshallah. Yoo rabbi jedhee hin fayyiti feenat. Abbootiin yaadu. Naan dhukkubaan jiru galata waaqayyo warra dhukkubsattan hospitaala deemuu dandeessan. Akka fayyitummaa abdiin qaba. Feenati fayyinni si dhiyaateera. Bi'idhinillahi ta'ala. Biliyoon. Sinagaa dhagaa. Ayyee. Wallaahi dhukkubsattanii argamsiisa. Garuu tutturtanii itti argamsiisa. Dhibba tokko bichaatti sun yaadu fayyadame. Barakadha akka amtuun harka keessa hin argine. Feenat baay'ee bari hin beekti dhugaa rabbi hin beekti mana siitti gisee tokko ijoolleen
itti agarsiisu waan Bakka bu'iitti qabadhaa isin maali carraanuu kennaa maqaas. afur Isin guutan nagaadha. akkas taaptaabii dhibba bichaa naa guuta xumurree feenat daqiiqaa 3 bichaatti hin guuta taaptaabiin kuma daqiiqaa 3 bichaatti kuma dhibba guuta koppilinkii dhaaba amma koppilinkii dhaabatti taaptaabii godha taaptaabii gidee tokko taaptaabii bichaa gidee tokko kuma dhibba naa guuta inshaallah biidinillah 50 bichaa sinee fi baay'ee ani kuma meeqa godha ani kuma jaanan godha qophaa koo godhuusa godhuun oolu ayyee mee xumura inshaallah seenaa naa wajjiniin akkas koppilinkii isaa amma taaptaabii bichaa fayyin arraa feenattu fayyuu deema akkasumas kiyyaan illee fayyuu deemti kennaan illee fayyuu deema akkasumas baaliyyeen bilaayii jechuun illee kan bilaayii jedhu kun illee akka fayyummaa abdii qabu Islaamummaa keessa fayyina maatu jira waa'ee fayyinaa lallabdan. gidee tokko fayyina Yesuus Kiristoos biyyaaf raabsaa ture sana fayyina Yesuus Kiristoos raabsaa ture akkasumas raajoonni isaa kanaan dura waaqayyotu jaafayisaa turanii akka isin fayyisnu inshaallah biidinillah abdii qabna. Muti qabadhaa meeshaa marra wajjin haasofnaa isin dhiira amma. Qaasaati. Meeqa egaa 50 dhibba guunnee kanatti murree. Baaf sararaan kennilee akka hin dubbanne. Wallahi koi 40 bichaa tafe baay'ee 40 bichaa tafe ishee kennu. Feenu. Laa anaasaatti hin jiru barkiyyaa. Ani bartaa mana jabeessee keessanitti kennuuf deema. Dhugaa rabbi irra sin gidduun seenuun. Ani irra sin gidduun seenu. Yoo ragaa baasichi baasin aan jedhan ragaa beesin ni baasa malee. Ani waa tokkoon seenu sin gidduun. Bakka eega keessan seeni sa'aatiin fixiina ka'uu yaada Ayyee taaptaabii koo egaa taaptaabii dhibba guutee ka'u yaa rabbi waan taaptaabii gocha yeroo tasaa hin fayyitu jechaa irraa baaru. Hin fayyitu jechaa raabsaaf. Namni tokko barsiisuun bakka yoo nama barsiisuu fi dhaabbattee nama barsiisti malee nama tokkoof dhuga dhaabbatiin kan barsiistu maqaa Yesuus na hafuura wayii maa kana hunda sin ga'u kalas. Obsi dhibba guunnee kana. Manatu bar manatti sirraasa booda manni sirraasurraa buqqa'uu keessanirraa bakka tokkotti isin aduu keessanirraa mana jabeessinee kaanee isiniif kenninaa isiniin jedhe. Ijoollee nama arrabsan kana muutiin godina haa fixatanii. Ayyee. By the way, ijoolleen irra koomentii hamaa babarreessaa jiran akka fayyuu deeman natti mul'ata. Maaliif jennaan miira dhugaa mul'ata argaa jirtan seeraan isaa inshaallah. Isa du'aa moo'ee ka'e gooftaa Yesuus qofaadha fayyisaan. Ayyee meeqa eeyyaa kiyyoo inshaallah. Fayin fayyata by the way. Namni dhugaadha jedhee amantii isaa itti yaadu waan amantii nu banneef malee gaafa dhugaa arge akka fayyu abdiin qaba. Yoo dhugaa argitee diddee nuti by the way si fudhachiisu osoo hin taane dhugaa si agarsiisudha. Si fayyisuuni akka rabbii jira. Barsiisa fayyisaa barsiisa fayyinaa jaatamii saddeet guuttanii dhibba guunnee kana irraa ku'a dhibba guunnee kana ijoollee keenya irraa. Kana asatti dubartoota keessaa. Kennaa araara murtuu gidduu. Ijoollee maal taate dhibba guunnaa ku'a nama 30 bichaa tafe. Laakiin mana aboomma dhibba guututti maaltu ta'a kana gittee isaan taphataa godhanii warra hawaasa ayyee ijoollee taphataa godha inshaallah. Obsa kamaa Yesuus iyyuu gaafa fannistanii jedhan obsa waan qabuuf obsa nu barsiisuuf hin jenne isaa obsa kamaadhi. Gannuu darba wallahi kalee chalaa birraa dabaase kanaaf maa tasgabbiin hin jiru Yesuus irraa obsa baratanii obsa qabu baay'ee. Kennaa dhiigni kee Yesuus malee akka nama afaan keetirraa mul'ata. Guyyaa sadii awwaalamee jettanii guyyaa sadii immoo fannoorra oolee jettanii obsa isaatii maal waa'ee taaptaabii keetii waa'ee Yesuus isa iddoo sanii asitti fidinati taaptaabii yoo barbaadde jim jenna yookiin buna taphattabadhu malee taaptaabii fi obsa minaan xirsheessuun asitti xiphattu. Ijoolleen miira keessa jirti. Obsi tasgabbaa'e maama. Dinayaa siin gashaa jiru Muhammad Lameen kana gashaa. Abboo manni keessa mana wacaa malee mana barumsaa miti bakka nagaan tura mataa nama dhukkubsa. Ayyee feenat xumurree qoy xumurree fayyuu yoo feetee taa'ii yoo fayyina barbaanne immoo deemuu dandeessa. Maal jechuudha isaanii namoonni ture. Amma kennaa waan lallabaa jirtan kennaa islaamummaa Arabaa ingaa kalas bu'ii hingaa baay'ee dubartoota keessaa. Mee miyuutii qabadda hayyee xumurree miyuutii qabadda inshaallah kalas hayyeetti fufna amma kiyyaa miyuutii qabaddu maama miyuutii qabadda kalas.
Amma sitti isin taaptaa godha buleen kiyya akkuma irraa nan baasne malee waa biraa miti. Waa maallaqa wayiin kaffalu waa dammoo gabii wayiiti kun hin beektanii. Akkuma irraa nan baasneef inshaallah hojii keerii akka walumaan dalagannuuf. Ayyee eenyudha firii mee eenyudha micoon tun eenyu feenetii? Feenet mee meetii bana dhumaa mahayyee waccee hanga amma inshaallah carraasii kennina. Akkas carraan kennu keetiif galatama barsiistu musliimotaa mee gaafiiwwan dura jala taa'ee dhaggeeffachaa ture. Waa Yoo islaamummaa barsiistuu lallabachaa islaamtotaa mitanii barsiistuu ortodoksiiti inshaallah ortodoksii irra jirra sagantaa kana jalaan jijjiirii yoo sii ta'e kiyya xumura keetitti dabarra. Eeyyusii kenna qoy ortodoksummaa irratti barsiisummaa eeyyusii kenna. Ana tofii kenne. Akkas taanaan ani barsiistuu musliimotaa Waaqayyo maal jedhee hoolota Israa'el keessaa badanii fannii Iyyasuus ergee jedhame nuti immoo hoolota Itoophiyaa keessaa badan akka rabbii tokkotti deebi'anii dhufne. Nabiyyiin kee Muhammad illee araboota ergame qoy akkasitti deemtee tasgabbaay rasuula waamuu kee duratti afaan kee qulqulleessi tasgabbaay meetii qabatu. Wallaahi akkas qoy nimjaan ani odeessoo osoo hin taane qaxattee haasofta wajjin haasofna ishee. Oduudhaan osoo hin taane waan Dinqinesh baase hayyee nama akkanaa adaba hin qabne Muytii qabadhatti shamarran keessatti xiqqoon bareedda baay'ida wayi xiqqoon bareedda fakkeenya boqonnaa 11 irratti immoo shamarran bareeddu warqii afaan booyyee keessa jirtudha jedha. Warqii afaan booyyee keessa jirtudha jedha. Gidee tokko na guddisaa mee gidee tokko jiru. Shamarran afaan siin bareedne wallaahi akkana jedhama caamni gaaraa nama nyaata. Argitanii akka ba'u lafa jala maaltu si dhibeen kennaa wajjin naasaa kennaa dubbachaa jirtanillee kennaa wajjin dubbachaa jira. Miyuutii qabadhu feenee tasgabbaay mariidhaaf deemtee miti ati mariidhamee waa baruudha miti walirraa. Akkasi gobotiiti yaa'anii isaati qattas gabboonni wajjin haasofne ishee amma biloonis muytii qabataa dinqeenis muytii qabataa jiru dhiistee maaltu kara biraa si geesse haya. Qoisaa gaafa taragaaggaatee dhaggeeffadhu gaafa taragaaggaatee amantii kiyya kabajjee sira siraa tanaas ofti kabajjeen amantii kee sira siraa tanaasaa ortodoksummaa irratti barsiisummaa eenyu sii kenne ortodoksii irratti barsiistuu taatan taanaan anis immoo uummata yookaan nabiyyi Muhammad erge kanaaf barsiistuu sii ta'a jechuudha. Mana guddisee dinqinesh. Yoo wanni hojjete qoy. Otomanni guddate. Mee tasgabbaa ishii miira keessaa ba'ame qalbii keessanii naasaame suuta jedha hin ariifatinaa. Karaa wayii deemaa jirtu moo abidda wayii seenaa jirtu seete tasgabbaa. Biliyoon qoya ijoollee shamarran babbareedduuni shamarran babbareedduun gidee tokko shamarran babbareedduuni akkasii miti ammaati maaf gedduu galtaanaa fi kennaa dubartiin miidhagduun dubbii alalfattee haasa'uu hin beekne akka amartii warqee funyaan booyyeetti jirtuuti jedha. Jechuun afaan bareeffadhaa dubbii alalfadhaa haasaa maaliif jennaan dubartii afaan booyyee keessa jirtu hin ta'ina. Yeroo haasoftan afaan bareeffattanii yoo haasofne dubartiin afaan booyyee keessa jirti jedhama caamni. Suuta jedha afaan bareeffadhuutti haasa'e akka afaan booyyee keessa hin seenne. Eenyu dubartoota akka kabaju ilaalla islaamummaa moo kiristaanummaa dubartoota akka kabaju. Sareetti fakkeessu bakkaati muytii qabatu nanaasa ati dhiiraa bakka ustaaza waan ta'eef macaafa siiraa irratti bari isii fi harreen tokko jedha macaafa siiraa boqonnaa 16 irratti isiin sareen tokko jedha gidee tokko handee Biliyoon gizee tokko kenna jala jira si gashuu isaa wajjin naasofta akkasitti mari'adhu isaa wajjin dhiira wajjinichi. Jechuun garuu waan arrabsin bichaadha amma Jibriil hin gashi kennaa Jibriil hin gashi biliyoonii fi Jibriil wajjin haasa'ani galchi. Biliyoon. Gaafii gaafadhaa galchi kennaa gaafii gaafadhaa galchi dheengaddaa turaan nu baase. Yaa akkas. Galatu. Eksi bu'een deebi'a qoo abbaa manni guddaa jiru. Amma taragaaggaanati. Eshi kennaa gaafadhaani qooyime. Gaafadhu. Silkii jijjiiranii dhufa jamaa biyya tokko dhiifan. Kennaa. Nagaan isiniif haa ta'u. Noori
Ustaaza keenya bakka nagaa. Jibriil mee miyuutii qabadhu miyuutii qabadhu baaba ta'e dabaree keessanii egaa zum jettanii wacinaa. Ennaa dabareen kiyya gaama feenet irraan gadhaa. Tasgabbaa'ii miyuutii dabaree kee gadhu. Tasgabbaa'ii ishee yoo sitti dubbatta mucaa kiyya atis tasgabbaa'ee al tokko maal namni maal ta'eera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirta Adiniyaas baga nagaan dhufte. Ganda gidani. Aye tap godhaaf mi ammasit gandi keessan warri jirtan inshallah. Ni deebi'a biliyoon ni deebi'a agasittuu warri kan tasgabbaa al tokko. Maal waan gabaa wayii keessa jiran fakkaata bar namni ol kaasee inuma dudubbata. Al tokko dabaree yoo haasa'u wayya. Afaan tokkoof gurra lama kan qabnus dachaa haasofnu akka dhaggeeffannuufidha kan rabbiin nuuf uume. So dhaggeeffataa irra ta'uunis gaariidha. Amin. Once al tokko tasgabbaa'ee bro. Boca fakkaata wanni manni kun. Biliyoon hin jiru. Kenna. Injira kau silki jira cara silki kan itu dapat cuma indema kena. Sabara ka amma sitti jarri noobsanii eenyuun waamaa jira sa la ilaha illallah ummanni maa wajju sammii itti qabatanii Barsa Muhammad Lamin yookaan Diniyas barsiisaa ajaa'ibaati inshallah annan deebi'anii tiktok intanaa jira dirfa silki kana shaana persentaa sadii irra jira. Ayee Diniyas akkana baa meeqa waa jedha mee itti fufataa nuti. Kennaa ati deemuu kee ture wajjin dubbanne No, aniif kennaan tokkodha dhiisu wal keessa jirra. Qoy wal keessa jira. Qoy ati dhiira qoy mee dhiira wajjin No, ati waan gaafattu qabdamoo si gaafanna. Ani kennaan isin maayyitan kennaan barbaade yoo ishiin dakkinaa sa'uu hojiirra jira jette akkasitti. No, ana waliin haasa'eeti tasgabboofte haasa'uu maali ani kennaan barbaade kennaan erga duraan barsiisaa turte islaamummaan illee islaamummaa kana ishirra barachuu barbaade. Maa kennaarraa maal fuute ni barsiiste yaa okay ishirra hin barachuu barbaade sirraa miti. Al tokko gurba miyuut godhadhu. Aye choli wajjin haasa'uu dandeenye. No, baayikii irraan kaafatiin hamman si fayyadamutti. Tole. Wajjin haasa'uu jechuun jeequmsa fakkaata. Hang on once. Why for? Afaan Oromoo miyuut godhadhu. Wajjin haasa'uu. Miyuut godhadhu nama afaan Oromoo nageessu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bakka nuti warra durbaa wajjin haasa'uun isaan kan keessummeessaa bakka. Feeneeti wajjin waa'ee taabotaa tanaasa aniitu waa'ee taabotaa feenet wajjin feenet ana wajjin dubbattaati. Amma waa'ee taabotaa osoo hin taane islaamummaa sii galee deemti kana na barsiista takka takka meeshee gaafadhaa. Islaamummaan amantii dhugaa yoo ta'e waan sii galee islaamummaa keessa baate kana as baasta dhugaa wajjin anillee akkuma ati islaamummaa qabatti kana akka baradhee dhufuuf na barsiista jechuudha. Ishee በጣም ጥሩ gabaabumatti si deebisa goobas. Gabaabatti naa deebista osoo hin taane afaan osoo hin taane qoy oduudhaan osoo hin taane waan maskiida waan haasa'amu osoo hin taane waan ragaa qabu wajjin haasa'uun ashee as baasti. Tokkoffaa irratti dhaggeeffadhu qaba. Akkasitti miti amma kenna qoy mee dura kenna. Ati mee miti qabadhu walqeesh. Kennaan dursa abbaatti faana manaa ture isa Yesuusin ergefaa jechaa turte maashaallah dhugaan gadi. Dhaggeeffadhu waan sin jedhu. Rakkoon keenya waca bichaa ta'e baraka daa'imaa sagantaa keenya nu harkaan jijjiiriin erga keenya xumurreen booda keetitti ceedha obboleetti maal taate ati yoo tasgabbiidha hin haasofne ta'e dum jettee kan wajju yoo ta'e bahe. Ay bahuma sih miti mukennatti mukenna bahun danda'a garuu gaafis gaafadhaa waan islaamummaa si galee kabajumaanis gaafadhaa kabajumaan naa deebistaa sin jedhee fedha kee yoo ta'edha.
jechuun way bartee Yoo deemtee sagantaa islaamummaa kiyyaan harkaan jijjiirin. maal rakkoo qabanaati nama Wanti barate irra tokko jiru kenna nama islaamummaa barachuu barbaade tokko barsiisuu fedhan qabdu kan manaa deebi'ee fedhan qaba way fedhan qabu. Sagantaa kun jalaan jijjiirin isin jedhee barkiyya xumurree isi keetitti deebina. Sii deebi'a rakkoo takka hin qabu. Oy ati lubbuu gara qoy nama islaamummaa fudhachuu sirriitti barsiiftamoo ganaa nama kan barbaadda amma ati islaamummaa si galee hubattee maal mataa nama dhukkubsti laa ilaaha illa hayyee maal feet hayyaa dubbadhu. Akka si gubisiiti akka si galatoome dhugaa carraanaa kennuu keetiif. Astaghfirullah hayyaa. Mee islaamummaa maaltu si gale mee waan islaamummaa irratti dubbadhu. Hayyee miyuutii qabu siifani maayyee. Of danda'e dubbadhayyee akkas. Islaamummaa waan hubadhee fudhadhee ortodoksiin ture jalqaba waggaa 2-3 duratti. Turtee miti mini turuu miti amma waa'ee islaamummaa waa'ee ortodoksii osoo hin taane islaamummaa fakkeenyaa fi Miyuutii qabadhu yaakii jalqabarraa siima inni lillaa wanni leeraa jiru manni kuusaa cal jechuu hin danda'u. Madeeyyees. Sitti muufanii miyuutii qabadhu. kenna moodeetarra naa kenname moodeetarra naa kenna diina yaasan jedhurraa kaasii kanarratti naa kenna akkasii tartiiba qabsiisa please abbaa tasgabbaa'ee ta'uun ta'a abbaan immoo gadanaraan La gadinani gobazii kiyya galatooma dhugaalatti as gabbummaa naasaf Gadinaarina isaanii ani keessummeessa rakkoon qabutti fufaanii osaan daanga darban nan buusaanii. Naa obsi qoy moditara kennee fi diiniyaa sitti deebi'a maamaatii. Ati gizeen dubbadhu na jalan dubbatin. Amma ati islaama maaliif taateeme jetteemi jalqabarraa eegalee sitti mamalee kanuma jedhe maala sitti mamee erga jalqabarraa hin kaane. Kana miyuutii qabadhu. Okay, kenna galatoome muyuutiin an qabadha garuu dhaggeeffadhu kenna waa tokko sitti kanaaf cal jedhe islaamummaa ishee gobazii kun dhaggeeffadhu kan yaada kee xumuradha carraalli naa kenni kan dubbadha maali wal dhaggeeffatan malee hin ta'u amma fakkeenyaa fi ani kanas gaafadhee islaamummaa maaltu si galeechi jalqaba ortodoksiin ture jalqaba akkasii biroo waan isheedhaaf waan anaaf galee isheedhaaf galee gara islaamummaa dhufte dhaggeeffadhu kan dhaggeeffadhu miyuut godhadhu al tokko dhaggeeffadhu waan isheedhaa galee sittani maal Ati maanatti darabaleessa kiyya galatoome rakkoo qabu nama miti hin nyaatu hin dhuguu kaakkaan godhu hin fincaa'u isa sitti nagarsiisa akkasitti deemte yoo ta'e dhuufa dhugaa rabbi akkasitti deemte yoo ta'e uummataan kana muufajjista akka goba akka kee kaakkaan godhu sitti nagarsiisa Allahan kee maal akka ta'e akka innis barumsa fedhanii wallaahi sitti nagarsiisa. Anis uummanni keessa doofadha jedhama hamala akkasitti deemu akka hin deemu barbaadde. Of kabajiitiin qoyyinnaa wajjinan haasaa gidduun galii kennaa wajjinan haasa'aati keessa fa'i. Hin nyaatu hin dhuguu isa rakkoon qabu. Yoo na dhageechettan dubbadda qoy beediniyaas. Akkasi boojii dhiira hin sodaanne jettee qoy akkasi dhageechettee waliin dubbachuu dandeenya na dhaggeeffadhu miyuutii qabadhu anatu si himaayee maaliif an akka islaama ta'e. Islaamummaa maaltu si galee malee maaf islaama taate siin hin jenne islaamummaa keessa maaltu si galee kan jedhudha. Jalqabarraa kaasee sitti maa'uus jedhi miyuutii qabadhu. Miyuutii qabadhu. Mijoon tun nagaadhaa reessu tokko maal taate mijiyyoon. Nagaadha wallaahi. Kenna maaliif islaama taatee jetteemi siifani mamiitii qabadhu. Maaliif islaama taate siin hin jenne islaamummaa maaltu si galeen jedhe malee taatanii fi islaamummaa keessatti waan si gale gargari. Citii nu jalaa baa jettee sodaatte citiidha kanaaf citii jalaa baa. Nambuusin bucheeko nambuusin dhugaa rabbi. Tana kan gaanaa jirumna. Ana miyuutii qabadhu yaa obboleettiiti maal taate afaan Oromoo si galaan jiru. Yaada keenya hubatte qo'i. Maaliif ortodoksii keessa baate ortodoksii gaafa jalqabarraa ka'ee sitti maaliif akka islaama ta'e. Hayyee nani maafi qoy diiniyaas kalaasachumatti dhaggeeffadhu. Ani jalqaba anis diiniyaasis dinqinashis ortodoksii turre. Okay maaliif keessaa baane yaanni keenya tokko siniifan hima. Tokkoffaa irratti ortodoksii keessatti siiliiwwan garaagaraatiif sagadama.
siili san maaliif hangabbara ilma namaatu bocee gabaatti gurguraa miti waaqayyoonis gabaadhaan bitadhee itti sagadaa jedhee yaada koo jijjiira. Tokkoffaa Iyesuus ofumaa ajjeestanii ofumaa kaastanii kanaaf jennaa waaqayyo du'u waaqayyo fannifamu waaqayyooni akka kiyyaa deemee lafarra deemu isa gadu jedheen keessaa baanee keessaa bahe kanuma deebiin kiyya tirigalee feenetti iwwaciin cubbuu kiyya moo eenyutti ni maddaa gaafa ortodoksii ture qeesitti naqee himadha ture yaa qeesii barii bara kanan godhee akkanan balleessee jedhee itti madha ammana soomii ammana sagadinaan jedha ture ammoo eenyutti ni maddaa guyyaa sadii saa ta'u torbee tokko saa ta'u soobeen rabbii kiyya dhiifama gaafadha Allahumma ghfirli jedhe yaa rabbi ati naa dhiisi badii kanan godhee jedhee rabbii kiyya anaaf rabbii koo qofatti hafaa jechuudha qeesitti ni matamu eenyutti hin himatamu sheekitti hin himatamu kanuma deebiin kiyya dhaggeeffattee hubattee natti fakkaata kanaafi qeesitti cubbuu keessan jalaa himachuu dhiisa tokkotti rabbii keessanitti maddaa waaqayyo gabaadhaa bitamu bocee ilmi namaa kun sammuu kan kenneef akka yaaduuf akka waa hojjetuuf bocee gabaatti gurguru jalaa miliqa kotta rabbii tokkotti amanaa isin jechaa jirra akka keenyaa kaleessaa waan hin taane jalaa miliqa Yesuus maal jedhe maqaa isaatiif oolota Israa'el keessaa badaniifan dhufee jedhe nuti immoo warra asirra teenyu yeroo keenya aarsaa goone oolota Itoophiyaa keessaa badan akka isaan rabbi so'anii tokkochitti deebi'anii sagadiniif dhufnee isin jechaa jirra sinigalee akkasi Eshi galatoomaa. Nagaa waaqayyo sifa baay'atu akka moottee naguma. Okay, qoyannaa tokko kiyyaa dhiifama wajjini. Kiyyaa dabareen jirra miyuutii qabadhu baabaa kiyya karshiiti. Rakkoon qabu naa dabarseerti godhishin. Okay, kiyya rakkoon qabu. Yoo dabarsine. Ilaalaa dhiirri isaanis akkanuma Koi ani amantii dafee onnoo jechuun dhufne gaafiin sirraa qaba. Ani gaafii afaan keetiin dubbattu. Gaaffii takka dangaafatiin inni ni jedhe soba moo dhugaadha? Ani dhugaadha dhee fudhadhu maal finana waa'ee yaada namni qoodha sittani ma. Siili daa'in sagadamoo sagadu shi natti soba moo dhugaadha? Qoodha sittani ma. Ani jecha afaan keetitti fanni si gaafachuufan dhufe maleedha. Ani siilitti sin amanne. Gaafatiin waan irra jiru naar kan jijjiirin akka ammayyaan ture. Maal jechuudha dhaggeeffadhu kaatis mee haasoftee miti yaada kee haasoftan immoo yaada koo sittani ma. Achi booda nan bu'aan sibira onnoon jedhu laa dhaggeeffadhu. Yaada keenatti nimi yaa obboleettiitii yaa ortodoksiin siilii eessaa fideetti sagadaa maxaafa irratti fakkii tokkotti na fakkeessinaa jedha waaqayyoon eessaa fidan ortodoksiin. Ani siiliitti nama nu siin jedhame ani beentedha taabutaa muka minaamina waan jettu jecha afaan keetitti fan si gaafachuu dhufe. Ti gaafii san immoo maali fakkaata akka jettu mul'atte laali fakkeenyaaf ati amantii ortodoksii keessaa karas deemte kara kiristaanummaati kara musliimummaa deemte amantiin kamiyyuu lafa kanarratti wal qixa ana bichaa beekan jedhin gaa'ii kan si caala beeku paastariin sheekiin qeesin meeqatu jira guyyaa tokko gadi ba'anii amantii kiristaana balleessine jedhanii guyyaa tokko sheekiin gadi ba'ee amantii musliima balleessine jedhanii kan lallaban hin jiru garuu nuyi warri biyya arabaa deemnee moobaayiliin nutti birqiidha mana madaamii keessa teenye waayifaan bilaashaa waan meeqa jennee amantiif amantii wal nyaachisaa jirra si caala beekee miti baay'ee nama gaddisiista arrabni kee gaafa dubbatu dhugaa waaqayyo dheengadda irraa qabee sin dhaggeeffadha ati barsiisuun gaarii amantii kan keessattuu nama barsiisaa jedha kiristaana soo taate barsiisi jedha amantii kee kara kiristaanatis kan kara musliimaa deemu jira kara musliimatis kan kara beentee kan kara ortodoksii dhufu jira garuu jecha afaan keenyaa baay'ee ulfaata nu dubartoonni keessattuu warri dhiiraa nagaa qabu nuti daffa maal akka ta'e hin beeku fooloo fi laayikii barbaacha immoo wanta amantii namaa arrabaaf deemu tokko ati amantii kiristaana balleessina kan jettu unkaas dhiisi mootummaan biyya feetu Itoophiyaa keessa amantii kiristaana balleessu oduu jedhee hin balleessu. Amma yaada kee xumuri kaa gabaabsi maamati mana kee banadhu na gorsii kalas yeroo sii kenne kana gaa nama arrabsitu gaafa sittani maafamme gaafa no ragaa wajjin naasee wanta ni taasaa jiru ragaa wajjin naasuu amantiin kiristaanaa akkuma kee amantii of danda'ee waaqayyoof sagadudha. Waaqayyo immoo gooftaa Yesuus Kiristoos cubbuu keenyaa jecha gadi bu'eetoo ajjeefame. Inni waaqayyo immoo akka namaatti foon uffatee mul'achuudhaaf jedhame malee waaqayyo dhalatee yookaan nama dhiiga qabu maal jedhu amantoota. Jedheen du'ee bakka gooftan jedhu ragaa wajjin haasoof nama maatii yaadarraa yeroo nurraa fixin kaati. Waaqayyo hin duune siin hin jenneme du'e du'a moo'ee ka'e nu jecha du'e cubbuu keenyaa jecha du'e.
Yoo barsiiste immoo Mee macaafa kee qabattee yookaan laal macaafa kee qabattee teessee nu dubbadhaame. barsiiste. Maaf onna jettare ijoollee si arrabsan wajjin hin tamaggadda garuu sitta gaafa dhugaa sinitti haasaani kara biraatti nama jalaa zoorsitu kan arrabaaf muddamtu. Ragaa wajjin haasoftamaa mati bakka kamitti Waaqayyo siif jedhee du'e ammaati cubbuu tokkollee hin qabdu Nuuf jedhee du'e Waaqayyo. Waaqayyo du'utti maaliif amantu sin? Ati Waaqayyo jiraataa bara baraan maaliif Waaqayyo rabbi tokkotti hin du'e achitti amanne? nafne du'ee du'a moo'ee ka'e Waaqayyo. Gizee inni du'oo dachee sana eenyu jiraachisaa ture? Gidduu keessan Miyuutii seenuu qabadhu barbaadu. obboleettii yakiyyaa wajjin jirra miyuutii qabadhu wajjina erga tokko kinoo Jibriil eenyudha maqaan Isin isaa garuu Amiraa. bakka waanuman taane haasoftanii ittiin beekamtii argachuu beekamtiin lafa tanaa Waaqatu yaan jedhu ragaa irraa fudhachuu. garuu ijoolleen amantii musliimaa keessatti dhalatte takka Dinqinesh amantii namaa Meeshaasee arrabsitu bannaatti simiciyyoon takka amantii namaa arrabsitu gadi baanii amantiin kiristaanaa siinitti amantiin Kiyyaana duukaa dubbadhu. Waaqayyo du'eeraa kan jedhu fideeti. Baay'ee gaarii dhal tokko kiyya sagaleen kun jira kenna. Okay, baay'ee gaarii. Kanaatiifuu jalqabarraa Waaqayyoon du'uu jedha Baaybiliini. Waaqayyo du'ee du'aa ka'e waan jedhuufu asumatti kufaa ta'a jechuudha. Waaqayyo qofaatu hin du'u inni ifamtinuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa hin jiraata. Takka ijaanis kan isa argeen jiru jedha tokko qabadhu asumatti. Akkan islaama ta'u kan nu godhe moo dhaggeeffadhu. Quraana boqonnaa 3 ayata 19 irratti rabbiin olaanaa akkana jedha. Inna diina indallahi al-islaam. Amantiin rabbiin beekuu fi rabbii biratti fudhatama qabu islaamummaa qofa. Ammas quraana boqonnaa 3 ayata 85 irratti waman yabtaghi ghayra al-islaam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil aakhirati min al-khaasiriin jedha. Islaamummaatiin ala amantii biraa namni barbaade rabbi isarraa hin fuudhu. Guyyaa qiyaamaa yookiin immoo guyyaa galataa sanis warreen hongaan keessaa taa'an. Ammas quraana boqonnaa 5 ayata 3 irratti al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'matii wa raditu lakum al-islaama diinaa jedha rabbiin. Ani har'a amantii keessan isiniif guuteen jira. Tola kiyyas isinirratti ooleen jira. Islaamummaa amantii godhee isiniif filadheera jedha rabbiin. Isiniif raggaasiseera jedha. Ammas quraana boqonnaa 3 ayata 102 irratti yaa ayyuhalladhiina aamanu ittaqullah yaa warreen rabbiitti amantan rabbi keessan sodaadhaa walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun akka hin duune fuula koo akka dhufne akkana dura dhaabbanne immoo haala muslima taataniin malee nuun jedhe kanaaf muslima taane karaarra hin jira noormaali. Ammas rabbiin maal jedhe qul huwallahu ahad jedhiin yaa rabbi Muhammad inni Allah hin tokkicha Allahu samad kan uumamni hundinuu isatti hirkatu kan inni garuu waa tokkottuu hin hirkanne of danda'a jechuudha. Lam yalid walam yuulad hin dhalanne hin dhalchines ilmoos hin qabu jechuudha. Walam yakun lahu kufuwan ahad isaaf fakkaataan tokko hiriyyaan illee hin jiru jedheeni rabbi isa kanatti amanna sii galtee kanaaf rabbiitti amanne nuti. Ammas rabbiin akkas jedhe dhageeffadhu wal asri yeroon hin kakadha jedhe innal insaana lafii khusr ilmi namaa hundinuu hongoo yookiin kisaaraa keessa jiran lalladhiina amanuu warreen amanan malee wa amilu saalihaat warreen toltuu dalagan yookiin gaarii dalagan malee wa tawaasaw bil haqq warra gara dhugaatti kaanii waaman gara dhugaatti kaan afeeranii malee wa tawaasaw bis sabr warreen obsan malee ilmi namaa hundinuu isaan kanaatiin ala they are in loss jedhe rabbiin kisaaraa hongoo keessa jiranii kanaaf amanne nuti rabbiitti. Islaamummaan immoo amantii dhalootaati. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله جل ربين المنا ما هندينو استيتي مرت ما لرت إسلام مرت that's why we are Muslim أكاس thank you Wai kau kaji kita tak awal tu baca baru pada si gale. Si jam jalka baca si jamar tu al nabara alam bersama nabara Yesus Kristus turi aman ini kira si gale. Nak agai si jamar tu. Ahmad Kesan. Satu ni jalka rumah you. Takkan lebih hati sinagi fadanis raga siapa dah rakong kau buat. Asir ratu itu. Silaman kesan Wanjet teras Silaman kesan Jordan Kristana mana mana kesan serina. Kenna namu enju jedamta account ke latta. Laki koi walil lolu koi altok. Ishena walil lolu miti no altok koi tas gabayat. Dal si imbek si gale. Jire lal karani no jedet ati lallabi wa
osuma gaafii si gaafadhaani jedhi lallabet. Waan jetterraa waanuma haasofterraa gaaffii ragaa si gaafadhaa dubbadhu. Carraasii kennala daqiiqaa shan. Torba irratti ni dhaabda jedhi dubbadhu. መጀመሪያ ቃልም ነበረ ቃልም ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጀመር አልፋና ኦሜጋ ነው የነበረ የሚኖርም ነው ገባክ ስማኝ ወንድሜ ሲጀመር ኢየሱስ ክርስቶስ አልፋና ኦሜጋ ነው እየው ካልወረደላችሁ ውሃ ጠጡበት ሲጀመር ማለት ነው የነበረና የሚኖር ነው እኔ ህይወትም መንገድም ነኝ ይላል አሰት ዱፍታኒ ወረጉ ነው እርሰ በርባዱ ዱፍታኒ ሃይማኖቲ ከሰን ቀየረታኒ ዋይ ክርስቲያና ሐሰውፍ ሃይሚሌ ሌን ቀብደን ሁምነሌን ቀብደን ሲኒ ገሌ ኤኙ ደበይታባይሜ አግደሻል ወልደሻል አይደለ ልጅሽን አሳድጊ ለለበት ጅርተኞቴ መነከ በነዱ ለለቢ ጋፍ ዴቪድ ጅሮብሊት የተስገባ ህይወትና መንገድ ነው አለችው ህይወት ማለት ምን ማለት ነው መንገድ ማለት ምን ማለት ነው እሺ ጨራና ከኒቷና ኡማት ቆይሜ ጆሌ አከምታኒ ማኒ ኩኒ ማኑማ ኬኛ ሞ ማኑ ብራታ ከከና እሺ ጨራና ከኒቷ የናቶ ኮ ኦኬ ዱበት ሜ ሱታ ዱበናሜ ኦኬ ማል ጀደ ቶሬ ዱረቲ ክርስቲያኑማን ዱበርቲ ምናምን እንጀደ ቶሬና ክርስቲያኑማ ደግሞ እስልምናቱ ዱበርቲ ሲፋታው ዱረ ናጋልቷላ ኢየሱስ ማና ናማንቶል ሴንቴ ናጋዴ ሲሲንጀ ደናጋን ሲፋታው አቺን ቦዳ ማንቲ ካምራ ከታቴ ነው ፊብሲ እስልምናን ሞ ነጋ እንጀደና ካፍሮና ገነጋ ሲን እንጀደን ይተዳቴ ነጋ ማጀታ አርጊተ ነጋለን ቀብደን ነጋለን ቤረምተኒ ኢስን ጆለም ሙስሊማ ጀቹዳ maaf numatu caala jettu jechuun abbaan barbaade waan barbaadetti yaamanu garuu kabajaan barsiisa amantii keen barsiisa amantiin jedhu hin jiru keessatti dinqina shaanii nan bu'anii waa'ee amantii kiyyaa maal jedhate wangeelli kee dhiirarratti abboomiin godhate sin jedhaw si taa'e ilmi dhiiraa dubbataa jiraw si jedhe እሺ ኦቦሌቲ ካናፊዩ ስኒ ሰቲሜ ኡስታኒ ከሰን ዱባታራ ሚክርስትና ደግሞ ዱባርቲ ከከበጁ እስልምና ለከጀ አማሜ ደይቀራለው ጂንታፉ ማና ካንቲ ዘባዬ ዋይ እና ፈርዱ በተማሚ ኖ ሪሲ ሶዳት ከሰን ራሚቲ ሪሲ ሶዳቱሚ ጋፊ አፋንስ ጋፋ ናራጋውዝን ኦኬ ጋፊ ሶንታይ ነው ማን ራሃበረቱ ኤኙ ዱባራ ከበጁ ከጀ አማል ኡስታኒ ከሰን ኩኒ ለማ ከሰን ምቶኮኖ ጂንታፉ ደይቀራለው ጂንቱ ፋባን በርባዲ ጉያ ብራ ኢሰሱሊ ሪሲ ቀበተኒ አሳውን ጉያ ብራ ሲፋታ ኦኬ ኡስታኒ ከዘመር ቆቋሚ ዱባርቲ ጂመደና ሳው ኡስታኒ ከዱባርቲ ጂመደና ሳው ማን ደይቀራን አባን በርባዲ ሜ ክርስቲና ደሞ እስልምና ዱባርቲ ከበጁ አኑ ሲንገገስ ኡስታ ተብራማን ጎታ አዋን ሲጋ ፈድና ደብስ አማንቲ ከማና ከተነቲ ተፉፈኪ ነው ጂንቱ ፍታ ደይቀራ ያ እሺ በቃ ጀመረው ከደይቃ ከናፊ ኦኬ ደይቃና በደቂቃ ሳይሆን ቃል በቃል ጥያቄ ስለሆነ ማለት ነው አይ ኮማሪን ጀዳሙ ካፉ ነው ከዚም ጀት ማሪኡን ፈትረንጅሩ ሲጀመር ሲኒገለ ኦኬ ወጂን ካናሳው ቆይ ድንቅነሽ ኡስታዶን ይወንጅራ ተንተ ወጂና ዱበተን ዲሮሊን ዱበት በሬዱ ኢንሻአላህ ኤኙ ዳጋቢ ዲኒያስ ቢዝና ፈካት انا وامتش كل داندي رنجر استاذ بيلين انجرتني السلام عليكم متى تري باي انترستينج ويت مالكون سلا بريدا بيلين ايش انت في كانوا ممر دقيقه واي كل نرتك زباي كريستيانو كل وان جتني في اما دقيقه انا بار جبري اوبس التوكو مي تسكباي برو داندي رنجر ابا كوي التوكو Ibrahim ayyuu miti profiling keetu profile 66 ofirraa qaba maqaa gooftaa Yesuus. Leenji jira. Kiyyaa miyuutii qabadhooti. Ustaaz itti fufa mata duree namatti tolu tokko fidee dhagale. Female in Christian and Islam. Go on. Ni jira Ustaaz. Continue with him.